Ijoolleen toota narra gurguddoo namni nan tumin hin jiruun. Hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana kan reeda. Aljazeeraan naaf feereen yorkirraa hoggaan deemu sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe. Sirboonni baay'ee murteessaadha beektaa. Sirboonni baay'ee tokko kan Taaddalaan sirbe gadaan keenya kan jiru. Impaaktii guddaa narra kaa'ee ture. Kun 2012 kana baay'ee na fakkaata kan Taaddala. 2013 immoo tokko nyaatu kan jedhu tokko taa'ee tokko nyaatu jedhu suni kan Hacaalu isa dhaggeeffachaa. Tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaa baataate wal gaadhaqe hanga stuudiyoo seenutti gurra keessa kaafadhe. Kanaaf an kanuma danfe kana stuudiyoo seene beektaa. Ana danfee jiru gaafii nama danfisu na gaafatte. We have Jawar Mohammed, and Jawar is an Oromo rights advocate who was raised in Ethiopia's Oromia region. Jawar, it's great to have you in the stream. Thank you for having me. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. Nuti Oromo da jechuun isaan maraachuu eegallan daran maraachina jennee I am Oromo first jennee kaane. Kagara fuuldura odoo ixaana qabaatan irra buufneet. Irraa ina sila. Akka buna danfifneet wanni isaa maal fakkaata kaja'u yookiin immoo qallee moora laallee sila murteessina. Kagara fuuldura rabbi qofa beeka. Fedhii aartii guddaan qaba. Osoon gara siyaasaa goruu baadde haati akkan doktora ta'uu barbaadde. Ani immoo sagalee na jallati malee sila wallisaa afaan ta'uu barbaadde. Budaan na nyaatee dhiisee malee walaloon barreessa ture dur. Muuziqaa warra gurraachaa yoongaa kanatti irraan oola. Muuziqaa warra gurraachaa. Muuziqaan gurraachaa sagalee namni akka gurraachaa qabu hin jiru afaan Ingilizii keessatti hin jiru. Inuma hin jirre beek. Inuma hin jirre. Muuziqaa Ameerikaa kan muuziqaa godhe muuziqaa warra adii hirriba nama raffisa guyyaa otoo sirban. Gurraachi garuu gaafa gabrummaarraa kaasee sirba ajaa'ibaa sirba ture beektaa. Garuu diinagdee jalaa kuffisan. Har'a Eeshiyaa yoo dhaytan, Chaayinaa yoo dhaytan akka Tupaakii fi akka 50 Centitti surree ol argafataa deemu. Gaafan barata gaafan afroo qabu sani Adaamaa mana barcaa tokko taa'eetiin na duuba nama afaan Oromoo waa'ee aartii haasa'u dhagaye. Maraataan kun kabijee hoggaan garagalu maraatuma saniin argee jechuudha. Mana barcaatti wal agarree mistira baafne gurba. An takka digisii qopheesseetis dhaqeetis hin beeku. Gaafa sarki gidiyyaa'u namni hanganaa dhufee hin beeku bee. Nama shanii ture. Namni dura yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhamu. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fiqir hundi isaa. Nagaanesiti ammoo. Wanni raafamu yookiin dhadhaa baasaa. Yookiin anan balleessa. Guyyaan sabaaf sablammoota an geenye ganaadha. Guyyaa maqaa. Kan ijoollummaa marraa uraaf shumarran ture. Gaafan mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasu. Naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture gurbaa diimaa barataa san naan jedhan yeroo san. Gootummaa sodaas hin qabu waan man ol deemalee natti fakkaata. Gootummaa illee hin qabu nam sodaan illee hin qabu. Namummoo harreedha jedhaniisi ka samii ol laaltee hagam fagaatettee dhiitu ol utaalte. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo dura rabbiif galata galchuu qaba. Warri abaa kun dhufeetti nama barate fidaa jedhaniin jedhan. Nama barate fidaa. Bulchaa biyyaa bulchuu jennaan hin barbaannu nama barate jedhan. Gabareen waa ta'u jedhan bulchaan. Lakkii nama hin barbaannu nama barate hin ta'u. Maali jennaan namni barate sodaattudha jedhan. Warri dandeettis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun argee jechuudha. Namni Finfinnee jidduu dhaabatee nama arrabsaa jijjiiramni hin dhufeedha. Achi taa'ee. Nama arrabsuu danda'uun isaa sunuu jijjiirama tokko. Jijjiiramni baay'ee dhufe namni akka fedhetti deema akka fedhetti dubbata. Inumaa'uu haga isaa kenname ol bargaafateeti kan deemaa jiru namni beekte.
namni baay'ee nama beekta siyaasaa nyaachaa jiru kun waan biraa waan nyaatu waan dhabeef kana lamni hubachuu danda'u qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa one truth there is absolutely zero logical reason. Rabbi jaati. Booda gaisitti nima. Kijibaan garaa isin hin boqo isinu. Tanan shakkina biyya bulchuu deemna bar. Hai gana amma barte ko hiixatu jirra. Dubbiyyuu nee galle. Booyi jaaba uummata Oromoo dimookiraasiin barsiiftu irraa baratta malee. Isin galee kaan wanni biraan jiru. Shilinguma gara lamaan na mul'atti beeyta. Profeesar kompiitara kiyya sangamma humaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Abshira qaallichi gabaabaa sun hedduun haasa'u beeyta hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Naannoo abaawoon keessa ture irratti hin guddadhe. Seenaa fi abbaa himata. Abbaa iffaarsaami. Aartiin Oromoo boo'icha keessaa bahuu qabaa akkana nu godhanii keessaa bahuu qabaa. Ka isin gargaaru ol kaasaa dhaadheessa. Ka isin hin gargaarre gadi buusa busheessa. Haaromsi hin jiru jettani. Haara'uu dhiisi moofa'uutu deemaa jira dhugaa sanatti. Dheengadda hoggaa jaritti wachu hantuuta bishaan seene fakkaatti. An garaa na gubataa jechuudha. Goolii balbala goolii fuulduratti maanootu kan fiikaa fuufanii hoggaa namni itti dhiite maanuutti dhiittaa jedhu. Maanoo ofumaatu hiittanii fiikaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhan. Ameerikaa ka godhe. Ameerikaa ka godhe waa sadii. Tokko CNN. Lammaffaan Hollywood. Sadaffaan hip hop muuziqaa isaaniiti. Finfinneen mana sabaaf sablammootaa ta'uu handhuura Afrikaa ta'uu hin waakkannu nu. Nu beektaa dhugaan qabsoofna kanaaf mo'anna. Dhugaa ormaantu Finfinneen mana sabaaf sablammootaati. Dhugaa tana hin galchinaaf. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa dhugaa tan nuuf haa galchan. Nageenyi qabu kana lamaaniin. Nageen qaba. Rakkoon hin jiru. Bara tokko Adam Haaruu sirba baasuu dhiisee turedhan 90moota keessa. Sirba baay'ee baasanii 80moota keessa baay'ee baasa Adam. Adam maaliif sirba baasuu dhiifte jennaan labana raachi haroo haramaayaatu callisee lafaan banaa'ee jedhedha. Oromoon keenya kan beeku qabdan dargaggeessa waggoota 5 dabre kana itti ijjate sirna abbaa irreef irraa fuudhe amma waan hurkaa xiyyaa naa kennaa jee abdataa jira. Waan dalagee shaqqalatee nyaatu dhabnaan saameen nyaata. Zulmiin akkanaa kun dhaabachuu qaba beekte. Garuu bilisummaan heeraaf seerri sirritti hin tolfamin bishaan maagada hin qabne. Bishaan maagada hin qabne gara hundatti yaa'et ooyiruu obaasuu dhiisee ooyiruu lolaasee biyyee dhiqee dhabama godha. Akkasiimi moo isin warra katamaati. Warri magaalaa kun beekta fakkeenya qonnaa kanan galuufi. Gaafa geeshootumaa isintu ture jechuuf. Gaafa farsoo hedduu sabboonummaa jechuun xiinsammuudha mataa namaati. Har'a Oromoon bosona keessa qawwee qabaatee deemu qaawwa nutti bana mirga akka Oromtichi inni qabu. Amaartichis Guraayitichis hin qaba Oromiyaa keessatti qabaachuullee qaba.